makiinaa keessatti naqanii Addis Ababaatti saniin booda immoo warroonni nu fudhanii deeman saba keenya miti afaan isaanii beeknu dubbachuu hin dandeenyu sibiilaan nu sodaachisanii akkasitti nu bakkamsanii karaa Sudaan kanatti nu harcaasaniiti guyyaa 3 lukaan nu oofanii. Mutuun viidiyoo kana maal akka ta'e mucaa kana xiyyaara normaaliidhaan gara biyya alaa imaltu jedhamee waan hundumtu sirratee fi isheenis uguma xiyyaaraan imala jettee manaa baate garuu boolee keessa ga'anii qaamaan beekamneen konkolaataatiin gara Sudaanitti imalchiisanii kana keessatti immoo Waaqayyo akkamitti akka ishee oolchee Dubaayin geesse afaan masheerramee guutuu kana aggeeffadhaa Waaqayyo akkamitti akka inni nama oolchu takka hamma dhamanuu dadhabanii ajab nama jechisiisutti nama dhiba jechuudha. Hojii Waaqayyo keenya dinqeedha. Waaqayyo immoo Waaqa oolchaati. Maqaan isaa eebbifamu. Mee dhugaa baatuu kana amma dhumaatti aggeeffadhaa viidiyoo kana like godhaa. Kooticha darbu biyya alaa kan yommuun imalaa jiru waan baay'een naquunnamaa ture du'a akka maleetiin naaf qophaa'aa ture leeyyoo akka maleetiin naaf qophaa'aa ture dhibee akka maleetiin naaf qophaa'aa ture garuu immoo Waaqayyo sagalee addaa biyya irratti naaf qaba ture hinduutu hin jabduu garuu qorumsi addaa fuuldura kee jira jedhee Waaqayyo natti dubbataa ture achumaanan yaa'u innani malee kara biyya kanaa wani maluu daarektii kara biyya Arabaa hin dhufne isaan kan jedhan garuu qarshiin irraa fuudhanii viizaa hunda fixanii daarektii barartii jedhan garuu ani daarektii hin bararre Waaqayyo immoo akkan an daarektii hin taane yaa'u laddaa qabee dubbachaa ture nuuf garuu hin ifne akka qorumsi jirus akka boo'ichi jirus akka leeyyoon jirus Waaqayyo natti dubbachaa ture biyyuma oduun jiru Waaqayyo dubbii addaa naaf qabaa ture. Dubbii Waaqayyo natti dubbatu kanatti illee yaa'u sodaachaan ture yaa'u gisee gariitti immoo inni dubbatee jiran saalfachiisuu jecha isattan amanaa ture akkasumatti karaa Sudaanitiin fidan bararaan keessan Addis Ababa jedhanii Addis Ababarraa immoo nu gorsanii karaa Sudaan keessaan fidaa turanii Sudaan keessaan ingirii bararaan hin jiru dhaloonni baay'ees arguu dandeessanii dhaloonni baay'een karaa siniin kan dhuftan jiraachuu dandeessanii እና ቦይቻ አካመሌቱ ጅራዩ ሲቄቂ አካመሌቱ ጅራዩ አብዲ ኩታና አካመሌቱ ጅራዩ ሱዳን ኬሳን የሙንፉ ያው ሪፖርት ዲኤምነ ጀኔቲ ሪፖርቲንግ ጌሰኔ አቹማን መኪናው የኬስትን ነቀኔ አዲስ አበባረት ሰኒን ቦደሞ ወሮኒ ነው ፎዳኒ ዲማን ሰበኪኛ ምቲ አፋንሳን ቤኑ ዱባቹ እንደንደኙ ሲቪላኑ ሱዳች ሰኒ አከሲቱ ነው በካምሰኒ ከራ ሱዳን ከነቲን ዋርጫሰኔት ጉያ ሰዲ ፍሉካን ኡፋኒ erga guyyaa 3 booda lukaan oofanii nyaanni hin jiru dhugaatiin hin jiru koshoroon kan jiru bishaan kan jiru tasaasuftee kan caammaan jala buqqee duubattaaftee achumatti eeggatanii deeman malee wal eeguun hin jiru ishiin ingirii duubattaaftee achumatti baddidha jechuudha ana garuu Waaqayyo abbaan koo isa hunduu keessaa darbee nama afurii Waaqayyo naaf kennee ture isaan naaf kenne kun Amaariffa dubbachuu hin beekanii Amaariffa natti dubbata gallabaat sa'aatii gallabaat isa jedhamu tokko irratti Amaariffa malee Oromiffa dubbachuun hin jiru namni Oromiffa dubbatamee oggasuutumatti immoo waan biraatti itti raawwatamu kan hagaajjessaa itti geessu innaa Waaqayyo afaan naaf ta'e Waaqayyo ibidda guddaa arraba kootirra naaf godhee warroota sanillee aga Sudaanitti natu fide dubbachaa fi falmaa fi isaan ajjeesuroon dabarsaa na ajjeesaa jedhee hoon hin ajjeesna jira kan afaan hin qaban hin dubbatan jedhanii hojii itti babaasan caammaa isaaniitti irratti kufaa Waaqayyo goomatti dubbattee jirta ati na oolchi saba kana naaf kenniteen jira galmaan hangaa ati na wajjin ta'ee jechaan baay'ee kadhachaa ture akkasumatti immoo erga akkasitti baanee saat biyya gallabaatirraa immoo biyyi wayin jirti maqaa ishee dagadheen jira dhiifamnaaf fudhatu erga achi baanee Sudaan ce'utti odoo jirru hin qabamne yommuu qabamsan makiinaa mabraatii makiinaa arginaan boolla wayiitti ganuu darbatanii boolla san keessa baala nutti shaffananii deemanii boolla san keessatti dubbii tokko malee guyyaa 3 bulle
guyyaa sadii wullu sangaruu abdiin kutachaa ture. Gisee tokko abdiin kutadhu, gisee tokko abdiin kutadha. Maaliif Daani'eel bakka isa ga'ee jedhanii itti darbatanitti Daani'eel garuu oduu hamaan ta'in akka hin baane leenconni haa nyaatan jedhanii boolla leencaatti itti darbaa turan. Daani'eel garuu Daani'eel hin nyaatamne achi keessaa hin bahe. Anis immoo baay'een akka nama galataa ta'u waaqayyo baay'een kadhachaa ture. Gisee gariitti immoo nan faarfadhachuma keessa taa'ee jechuudha. Yaa'u garaa duwwaa jirraafuu fincaan nun barbaachisu, wanni addaa nun barbaachisu. Isa keessatti humna nuuf ta'e ani baay'een ajaa'iba dhugaa waaqayyo jiraata. Waan kana kaasu baay'een bu'aa ture garuu haadha kun boo'ichaa hamaatirraa cabuu hamaatirraa na dabarsee galataan na dhaabee maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. እና ጥይቴን ሌኑ ዱካ ጅራዩ ጥይቴን ባይኑ ተተኮፈማ ጅሬ ወሪኑ ዱካ ደሙ ጥይቴ ቀባቴ ደማ ወዱ በታፍቴ ወሲ አጅሱራ ሆካን ሀፊ ጀነኔኒ ሆካን ሞ ከን ተባታኒ ዱባ ሰኒታ አባም ቢሰንጅቹር አነገሩ ሰሙሉ ኬሰና ባሴ ዱብናፍ ዱበተሜና ፍራወተሜ waaqayyo abbaan koo qorii oduun waraanchisiin qorii namni argatu oduun an argatini jaamummaa namni argatu oduun an argatini salphinni guguddaa baay'eetu jira. Salphina san keessa na oolchee keessa darbaniiti shaanxaa nama biraa akkasumatti itti ulfaate dubartoonni firragattaa shaanxaa isaanii darbanii deemu harka duwwaa kan uffatte sigaa jedhanii asaqayyaanii rukutan. Ana garuu shaanxaa kun naaf baachaa turan galatan qaba. Shaanxaa kana naaf baachaa turani. Maaliif waaqayyo akeekee jira hin sodaatin jedhee jira ani si wajjinan jira kara deemtu muluttu ani sin eeganaan jechaa ture biyya irratti jechuudha. Innaa akkasumatti dhufneet kara Suudaanii kana erga geenye guyyaa achiillee baaneet nan bu'e hin bu'ini naan jedhan hin bu'ini garuu malkii kana qabdaa nafa kana qabda maaliif biyyaa baate jennaan akeeka biyyaa baay'ee kan qaba jennaan erga akeekaaf biyyaa baate nus isin xunnu homaa sirran geessinu bakka haati callee ati obboleetti keenya turuudha jedhanii warroonni haramanii jedhanii eegaman sun warroonni masaraan duuka deeman sun waaqayyo abbaan koo dabarsee nagaan kara Suudaanitti nagalchanii yemmuun kara Suudaanitti galuu እንግዲህ haga ji'a tokkooti kan caakkaa keessa ture jechuudha. Nama wal arguun hin jiru, manni hin jiru. Ji'a tokko kan caakkaa keessa ture jechuudha. Achillee ubaanii garuu galata isaa homtuu nan mudannee maqaa baay'ee nama jibbisiisu qabdi. Suudaaniin salphina baay'ee qabdi. Ani qaama kootiinis ta'e waan tokkoonis ta'e fafa tokko malee leeyyuu tokko malee waaqayyo achi keessaa na baasee dachaa danuudhaan nama galataa na godhe. Haleluuyaa kan isaa dubbadhee hin quufu. Waaqayyo abbaan koo biyya raawwanitti dubbatu paaspoortiin koo karaa irratti akka badus waaqayyo dubbachaa ture. Inni maltaa'uu maltu garuu paaspoortii kee si jalaa badaa hin cinqamini ani ari'eessii galche jedhee duraan dursee natti himaa ture. Ammas yommuun Suudaanii ga'ee akkana bunu kafanni kootii fi paaspoortiin koo raqamni warra kootiin jalaa bade. Ijoolleen koo waan fudhatanii bu'anii paaspoortii kootii fi shaanxaa koo waan barbaachatti gajjalu hin jiru. Waan tokko hin beekaa ture. Waaqayyo hin bu'ini shaanxaan paaspoortiin kun hin bada garuu hin bu'ini jedhee nama raajii tokkorraan waan natti dubbateef isallee na namanii garuu sa'aatii saniif an foon uffattuu waan nan ta'eef dadhabduu waan nan ta'eef baay'een bu'e. Yemmuun bu'u inni karaa nuyi malchiisaa jiru suni erga Suudaanitti gallee nyaata sin arganne ani garuu bu'ee imimmaan bakka ijji koo bilsaate jira. Isheen tun maal taate jennaan shaanxaaf paaspoortiitu jalaa badee jedhan. Innaa kanaaf nyaata diddaa shaanxaaf paaspoortii kee waaqayyo hin gatu jechuun inni muslima garuu afaan isaaniitiin naan jedhe waaqayyo hin gatu ammaa si fida ani bilbilee si fida kanaaf immoo nyaata kee nyaadhutii deeffadhu quufi ji'a tokko muluu agabuu turte hadhammoo nyaattee gammachuu qabda malee bu'uun qabaattu naan jedhe. Paaspoortii koo dhabeetan akkamittan eessa imaluufani jennaan ayi paaspoortii amman si fida jedhee raqama waan isin ajaa'ibu keessatti akkattis bilbilee akkattis paaspoortii kana guyyaa sadaffaatti paaspoortiin kun naaf guyyaa sadaffaa kana guyyaa arfaffaatti paaspoortiin kun naaf dhufe guyyaa afur kana garuu dhibamaan ture biyya namaatitti abdiin kutadhee laafaan ture ijoolleen hiriyoonni koo na wajjin jiran raqama warri kiyyaa hin qabu bilbilee na oolchaa jechuuf raqamni illee shaanxaa keessa jira baay'ee abdii kutannaa keessa. Raqama biraazarii mataadhaa hin qaba raqamuma biraazarii sanillee dagadheen ture. Inna bocha guguddaatu jira achumaan guyyaa tokko abjuu kootiin maalan argaa karaan yoonaa banamee deemuun arga. Bariisaa ka'een ijoolletti hime karaan naaf banamee yommuu deemuun arga jennaan bararaan tasaana qabatee
Waaqayyo abbaan immoo biyyattis natti dubbachaa ture. Siqaayii guddaa keessa si dabarseen, bulcha guddaa keessa si dabarseen, leeyyoo guddaa keessa si dabarseen akka of bartee naaf dhaabattuufan yommuu biyya alaa geessee mana haadhaa fi abbaa siif kennama jedhamee kunis natti dubbatamee ture. Achi boo'icha san keessaa fi gadadoo san keessaa, beela san keessaa, salphachuu san keessaa muluu na baasee dachaa dirribiidhaan nama galataana godhee guyyaa Duubaayii dhufu ijoolleen ji'a 6, ji'a 7, waggaa tokko kan biiroo keessa taa'an jiran. Ana garuu Waaqayyo abbaan koo hatattamaan balbala irratti banee akka hadhaa galgala seennee ani bariisaa hojii argadhee isuma manuma hojii argadhee kanatti lafas hin jijjiirranne asuma keessatti waggaa 4 na ficcisiise. Leeyyoo guguddaas na dabarsee erga mana kana dhufeet immoo baay'een dhibamaa ture. Mana kophaatti naa kennanii nyaanni hin jiru koronaadha jedhanii namni natti dhiyaatu dhabamee asitti illee beelaan baay'een dararamaa ture. Baay'ee cinqii guddaa keessan ture. Akkasumatti immoo waan bilbila qabuuf illee sa'aatii sanaaf kadhadhaa jedhee waldoora irratti illee biyya keenyatti obboleewwan kootitti himee obboleewwan koo illee naaf kadhachiisaa turan. Garuu kan gizee sanii kunoo dhibeenis narraa haqamee waan hundumtuu narraa haqamee adda kunoo fuuldura keessanitti galataan na dhaabee jira. Sudaan jechuun baay'ee ulfaata, gurra namaatiif illee hin tolu. Yommuu dhagaan dhagayittiif illee kan jibbamu. Sudaan jechuun dubartiin Sudaan keessaan dhufte jechuun maqaa yakka qabdi. Ani garuu Kiristoos dhiiga isaatiin na shafanee yakka tokko malee nafti kee odoon tuqimeen, odoon taraariin qoriin nama waraantu odoon waraaniin Waaqayyo abbaan kabajaadhaan asiin nagahee jira. Kanaaf Waaqayyo naaf galateeffadhaa. Ameen. Maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Waaqayyo Yuusefiin gaafa abjuusatti mul'ise akka obboloonni isaa gurguran, akka boollaatti gad darbatamu, akka gidiraa meeqa darbu itti mul'isne. Garuu akka inni mootii ta'ee obboloonni isaa, haati isaa, abbaan isaa gadi isaaf gugguufan itti mul'ise. Kanaaf Waaqayyo gaafa akeeka guddaa nurraa qabu, akeeka sana bira nu ga'uuf akkamitti akka nu oolchuuf, akkamitti akka nu gargaaru waan beekuuf isa rakkina sana utuu hin taane isa moo'icha booddee nutti mul'isa. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Waa'ee obboleettii kanaaf Waaqayyoo nani baay'isee galateeffadheera. Namni gaarummaa Waaqayyoo of keessatti argee akkasuma immoo rakkina jireenya isaa irratti beeku dhugumaan oolchuu Waaqayyoo hagam akka ta'e Waaqayyoo keenya yeroo hundumaa ajaa'ibsiifamaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Kana qofaa miti. Kan kana caalanii obboloonni baay'een balaa gurguddaa oolanii argineerras dhageenyeerras ammas immoo dhuga baatii biraatiin walitti deebuu dandeenya. Hojii Waaqayyoo keenya yeroo hundumaa bulee ka'ee hojii Waaqayyoo keenya ajaa'ibsiifamaadha.